أكسر سيجلا يا كسفاتنا كنا نافين تروزني يا أفارم بيتا لا يوم ما لقوا ترى سنتان كوري جماعة فايدة والدبر تبر خلاص والدبر تترتي لا والدبر عن كاجي كاو جاب دبر ليش كوري جانيا فايدة دم جري بيتي سكين ما لقى بيتي إيه سبوت سانغا هوري قبسا جرتنا سيتمو سانغا قبسا جرتنا سيتمو خلين كنمو خلين مسينا تاولو زوجة أما كان أفو كم كم ريد Garahin kawan mari tu bisa berbadali. Apa sih mereka? Ini kita karena masalah anak anak tu. Jatuh samni, yani rakon anak visi ada fagisi rakon karena tu ada serba itu jadi. Oh. Sigaram. Ayo. Sigaram sungguh. Nah bukan kamari. Sigaram yo jadi deh. Samni rakon ko rakyat agama rakon sul ada dapat kita agama juruf. Sabakan malifi. Wan namni ergawai tabarame namni wamar an karadura wanda asuna jira namte sittime jira wan jirunda yaki biyaganat akata jirunda sime jira sille me yena usman ittimu itte gurana warse wonna kana mo sigarame kana fu anama sigar wan kana gurana sinan jiruti dafiti yeroda mala intraleda sange sare sibbe kare Injuru ante kesan kartu kolendem. Makasih beri. Karena rawat ini. Imba o esamba. Ilmu tentang jadi mulai nala rafite. Imbe. Terkama beta kawaji. Imbe. Injuru ante kesan. Lagi pak imbe ku sendiri. Awak ada. Ira berapa rafine ba? Sansip begal. Kebiani. Anggaru kabeku. Bro marianne akata itu marianne itu tahu jiru sigal. Marianne yani wahunda suwan kes jiru sobe tak kabiti wana kana. Di wanta kallin ajrat kan fete wa ajrat. Baru ko kamare wa kata kala dana tan tu siapa? Isin natura dalti ambo tarandal. Makasih beri. Anjira chor wada. Lagi Saya just rahat. Nah, no lagi jira chor wada jirinya nurupina. Orang si mikir. Wanda kan. Jira chor wada jirinya nurupina. Jirinya nurupina. Kebiani jirinya nurupina. Jirinya nama jira chunna. Ya, aki durasi merah si mikir. Shamara amma dura dhiira wal gartee yookaan dhiira wajjiniin ijaazaa buutee yookaan bira dhaqxee yookaan qoda qodaa qabattee dubbiin siiriyeesiidha. Hin salphatinaa. Hin salphatinaa. Taaptaa bu'uuraadhuma dhaggeeffadha. Shamarran jechoota fofokkatoo miidiyaa kanarratti baatee fayyadamtu waqasaman billaahi jaallatamu jibbitanus amma dura dhalaa zinaa dhiira wajjiniin gootee quuffattee jettee deeffattee nama san waliin gargar baateedha. Waahidu wa waahid qabadhu jaallatu jibbitus. Dhalaan Oromoo miidiyaa irratti baatee arraba fofokkataa jechoota fofokkataa fayyadamtu she are already destroyed. Dhiira biraa wajjiniin akka taate jechuudha. Akka beektee kophee hin beektu kophee kana. Kophee hin beektu miti. Yeroo kaa'atanii jedhani mangaggaan si yookaan mirgarraa caba yookaan bitarraa caba yookaan koomee si gar tokko caba yookaan garana caba yookaan garasi caba. Khalaas nafsu shay. Dhalaan Oromoo adaba qabdu namuusa qabdu dhiira wajjiniin waliin geenye osoo hin heerumin jechuudha. Dhalaan Oromoo osoo hin heerumin dhiira wajjiniin deemtee hin ciifne ilaa billaa asiin miti asiin qaltaan malee osoo simmeetiin shahwaan asiin akka bishaanii irraa lola'e wallahi jechoota akkasiin fayyadamtu. Shakkii tokkoon qabu kun. Dhalaan jechoota akkasii fayyadamtu tokkoffaa dhalaa abdii muratteedha. Abdii hin qabdu. Kaayyoo waan jedhamu jechuudha. Kaayyoo waan jedhamu hin qabdu. Because nama maraate wayii beektu, naggaadee kasaare wayii beektu, daldaltuu kasaarte jechuudha. Naggaadee yemmuu kasaarte jettu maatii waliin galtu, ollaa waliin galtu, bakka daldaltu waliin galtu, sammuusii waliin galtu. Khalaas. Samsam majnuun. Wallahi isa dhugaan isin jedha. Maraataa jechuudha isinii galee. Daldaltuun gaafa kasaartee warasamtee yookaan waa weerkaa wanti isiin kontoroobaandii isaa ta'u waan seeraan alaa wayii osoo dalagdu qabamtee meeshaan sun harkaa fuudhame waan isiin gootu hin beektu. Tasgabbeessuudha nama sana. Tokko jedha. Tokko immoo loltuu miidhamtee galte. Waraan. Sirnaan osoo fayyadamin amma ta'ee akkas ta'eera akka maal ta'eera maal goone jettumaan. Bagaante. Bak. Akkanumatti walii amma wada nan tuqna. Ta'a ilmoo sanaan ala raafin. Maaliif ilmoo tan jechuun taate bilaalis tuqna
Tamam takti sabbiya qabda. Akkasii bire alteemer. Ilma tante furadeetiin deemu. Osoo qullaa ta'e daqiiqa takka sitti dhaabbadhu ayyee. Saniif ilma tante fuudhee kolaa mana kanaa gadi bu'a. Maali sabboota ilma tanteetti yaadama mana mataa keetti yaadama. Du'eetti dhabama malee mana kanaa gadi bu'a. Maali ilma tanteetti waan taateef si guddifataas. Takti sabbiya qabda. Karaa dura siimeeroo siimee jiru. Nanda'ina. Ala siimee. Nanda'ina kura raachi nanda'ina. Siimee raawwa siimee jiru dha. Kana kuma ta'e siimee jira. Siimee jira siimee jiru. Walaa akkanatti immoo heddummeessitee jirtaayyee. Lakki siimee jira maal? Heddummeessitee kanatti nama danda'ina. Siimee jira miti. Siimee jira. Alhamdulillah. Kasiime akkamii jidduudhaan deebiteeti kabaa hunda waliin marannee walii galee ta'u jiru. Jidduudhaan waan ayi deebitee waan kana naaf itti himaa jira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Deem rabbiif galata galchi. Kamaal ta'e? Kan inni moodabee wayiwaatu turu meeqaatti. Yaa rabbi naa kan ijee galgala gina. Atama kitaaba kana maa barra waan namaa naa gara isin hin jenne. Waan namaa naa gara isin hin jenne bira. Haji danda'e rabbii kan keeyyaan irraa fi dalba dhala danda'ina yaa baata dhabotaan. Gubbaatti baraate isa. Kitaaba nama gara hin jenne bira. Anaafat akkami walii galeedha jalqaba akkamitti walii atillee ani achi addee isin kana si gorsee achi gasee erge. Caaltu. Asitti immoo walitti hin qabnu barnaamisi. Akkami waan akkana taate? Ta'ee haji halaas na dhiisgaa. Hayi maali kana gabbisa barbaadisa? Tap family. क्या करो अल्लाह तबार Tap level tap मानना चाहिए हमारे साथ family आपने करो वही हाँ वही tap भी चाला रखो वही guys TikTok वही देख كمان هي ده أنا فكرة أنجز فلي فلي قال له وي أمري ودار سبحان الله وزيني أزيني نيك كامباني كبروا لي بس مدام الله يرحمه tap مبارك تمام. وده قندر بتعرف أنا قندر tap guys tap guys Gumaata abbaa fere maanta hacee qeerroo jirtuuf irraa feerroo bittuu jettanii hacee ajjeesiftanii hacaaluu kan jeese koo Oromoodha bara kana dhugaa kana ofitti himi hizbii mahayyimi ajjeeftanitti reeffa isallee ciisu dhoggite waggaa guyyaa hacaaluu hunduu danta'a ofiiti. Gaafa inni duumaan eeggatin gaafa inni jiru maal eeggatin gaafa inni jiru maaliif jireenya isaa dadhabde maaliif hafuura baafachuu si dhogge maal itti iyyaa turte Jowaar amma calliseera bara akkisin ummata kibra bis ummata taatan isin argeen callise baga callise alhamdulillah wallahi jawwee baga callise ummanni kun ummata Challisu qaba osoo hin taane hudduu keessa ol dhiitani. Hudduu keessan keessa uummata isin dhiitani. Isin uummata galata beekuu miti. Wallaahi isin uummata galata beekuu miti Oromoo anaa isinitti. Bar Oromoo jechuun har'a ilmi Oromoo tokko